Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota madda nageenyaa oduu guyyaa irraa kasinitti ana Sayyid Dawweeti. Kaaba Oromiyaa Walloo ollaa warra Baabboo kan taate aanaa baatee ganda dhakaachoo kan daangaa Affaaritti dhiyaattu keessatti shiftoonni Affaar guyyaa har'aa dargaggoo uummanni akkaan jaalatuu fi abdatu Huusaan Ahmad Muhammad Lubee kan jedhamu Affaaroonni riphanii daangaa uummata baatee isheenuu nagoo iddoo jedhamutti ajjeesan. Uummanni baatee erga lola kallattii fi alkallattiin shiftoota Affaariin irratti banamuu keessummeessuu eegalee osoo walirraa hin citin barri saddeen lakkaa'ameera. Rakkoon guddaan uummata kanaa gaggeessaan biyya bulchaa jedhu ta'uu uummanni irra deddeebi'ee himataa kan turee fi furmaata soon argateen hanga har'aa aarsaa hin malle uummata kaffalchiisaa kan jirudha. Gocha kana dhaabsisuuf hanga maanguddoo aktiivistii sheekoolee osoo hin hafin hanga baatee hanga samaraa hanga daalifaagee fiiguun ijibbaata godhanii dadhabanii jennaan dhiisanii ta'an. Gama kaaniin gaggeessaan maqaa paartii qofaan uummata keessa deemee ilaalchaan uummata qoodee cunqursuun ala rakkoo uummata kanaa hundeerraa furuuf kutannoon tokkollee akka hin qabne uummanni irra deddeebi'ee himata. Guyyaa har'aa iddoo dargaggeessi kun ajjeefametti uummanni waliif dirmatus akkuma bara darbee hawaannisa irra deebiin baranaas humna olii gara ooyiruu uummataatti waan sheeneef uummanni addaan tamsa'uun gara ooyiruu ofii faca'eera. Weerarri hawaannisaa bara kan yeroo jalqabaaf har'a gara daangaa baatee isheenuu madda nageenyaa uummata naannawaa sanirraa odeeffannoo guutuu argateera. Lolli aanaa kun akka faranjoota bara 2014 lafa masnoo irratti kan ka'e yoo ta'u lolli kun suutuma suutaan jabaataa dhufee boodarra gara siyaasaatti geeddaramee lolli kun haalaan jabaatuun ilmaan kuush kun amantaan tokko ammayyaa walitti gurguratuun meeshaa ammayyaa walitti guurratuun torbanittis ja'anis lola walirratti bananii qacalee kumaatamaan lola kana keessatti lubbuu dhabdee kan qaama hir'uu ta'ee jira. Har'a lolli kun waggaa 8 mataarra gahee aanaa baatee ilmaan ishee akkuma hoolaa guddisaa ji'aa fi torbaniin gabbaraa jirti. Mirga ofiin of bulchuu Tigraay kabachiisuuf bilxiginnaa hundeerraa buqqisuuf qabsaa'aa jirra jechuun hooggantoonni waraana Tigraay miidiyaaf ibsa kennan. Uggura Tigraay irratti buufame cabsuuf sirni bilxiginnaa hiddaan buqqa'uu akka qabu ajajoonni waraana Tigraay beeksisan. Sirna gartuu bilxiginnaa hiddaan buqqa'e malee dararaan uummata Tigraay irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu kan dandeenye ajajoonni waraana olaanoon humna ittisa Tigraay beeksisanii jiru. Ajajoonni kunneen ibsa tibba kana miidiyaalee Tigraayiif kennaniin akka jedhanitti uggurri yeroo ammaa uummata Tigraay irratti buufamee jiru tooftaa uummaticha jilbiiffachiisuu yaaluutii jedha. Tigraay ammaan booda ugguraa fi ukkaamsaa sirna bilxiginnaa jala turuu hin dandeessu kan jiran jeneraalonni waraanaa Tigraay kun humnaan lollee bilisummaa keenya guutuu gonfannas jedhanii jiru. Weerara nurratti raawwatameen uummanni Tigraay gaaga'amaa fi namooma hammaataa ta'eef saaxilamuu kan yaadachiisan Hundaloonni kunneen wareegama barbaachuu kaffallee karaa gargaarsaa banuun dirqama filannoo hin qabnes jedhan. Ajajoonni waraanaa kunneen erga lolli Tigraay eegalee asitti yeroo jalqabaatiif bifa kanaan gamtaan ibsa kan kennan yoo ta'u ibsi kunis qophii waraana olaanaa humnoonni Tigraay waraana bilxiginnaa haleeluuf qaban agarsiisaa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo irra deebiin humna haaraa eebbisiisa. Giddugala Oromiyaa kaaba lixa Shaggar onaa bunaa ginda baraatitti guyyaa har'aa fulbaana 29 waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa leenjisee ture eebbisiisuun bobbaase. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisuun bobbaasuutti fufeera. Kibba Oromiyaattis tibbana bifa adda ta'e waraana bakka gameeyyiin Oromootti argamutti eebbisiisuun ni yaadatama. Godina Matakkal keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa maqaa nageenya kabachiisuu jedhuun eeganannaa san qabatanii ilmaan Oromoo hedduu ajjeesaa jiraachuun gabaafama. Godina Matakkal kana keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa kun irra deddeebiin rakkoo uumuu turuun isaas ni yaadatama. Daawwattoota keenya kabajamoo oduulee biyya keessaa kana fakkaata. Oduu biyya alaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Denalaa irraa arganneen pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutinii fi giitiin isaanii Turkii Reis Tayyip Erdogan Raashiyaatti wal arguun waliin mari'atanii jiru. Gaggeessitoonni lammeen dhimmoota irratti mari'atan keessaa dhimma bitaa meeshaa waraanaa fi Sooriyaa ajandaa isaanii guddaa ta'uu jedhamee jira. Turkiin meeshaa waraanaa Raashiyaa irraa bituu ishee Ameerikaa waliin muudama keessa akka galtu godhee jira. Ameerikaan dhorkuu hin dandeessu. Turkiin meeshaa waraanaa Raashiyaa irraa bitachuuf jedhu kana Ameerikaan karaa kamiinuu dhorkuu hin dandeessu jechuun ejjennoo Ameerikaa mormite. Pireezidaantiin Turkii Erdogan misaa'ila adda addaa hedduu Raashiyaa irraa bituuf biyyi isaanii karoora akka qabdu siman. Pireezidaantii Erdogan biyyi isaanii marsaa lammaffaaf misaa'ila S-400 lafarraa gara samiitti kan furguggeeffamu kan Raashiyaan hojjette bituuf erga waliigaltee Ameerikaa mormaa turte. Kana irraa kan ka'e naatoon Ameerikaa waliin tahuun Turkii irratti qoqqobbii dabalataa dabarsuu danda'a. Ameerikaan misaa'ila Raashiyaan hojjette S-400 xiyyaara waraanaa KF-35 tahaniif sodaachisaa jechuun himatti. Dabalataan Waashingtan
misaa'ilootni Raashiyaa kunneen sirna eegumsa daangaa naatoof balaadha jetti. Turkiin gama isheen sirni ittisa qilleensa keenyaa akka barbaannuun cimsachuuf biyyoota miseensa naatoo tahan irraa meeshaa barbaannu bitachuu waan hin dandeenyeef Raashiyaa waliin walii galle jette. Suudaanitti tarkaanfii seelii IS barbaacha fudhatameen qondaalotni 5 ajjeefaman. Magaalaa guddoo Suudaan Kaartuum keessatti tarkaanfii namoota Islamic State yookaan IS waliin hidhata qaban barbaacha taasifameen qondaalotni nageenyaa 5 ajjeefamuu aangawoonni himan. Tajaajilli tika biyyattii akka jedhetti milishoonni lammiilee biyya garaagaraa 11 to'annoo jala oolfamanii jiru. Haa ta'u malee toorawwan intarneetii garee milishaa waliin hidhata qabaniin taatee Kaartuum keessaa kana ilaalchisuun ammatti wanti jedhame hin jiru. Garichi haleellawwan biyyattii keessatti raawwataman kamuufuu itti gaafatamummaa kan hin fudhanne yoo ta'u, Ameerikaan garuu milishoonni Suudaan galuu akka danda'an akeekkachiiftee turte. Egaa daawwattoota keenya oduulee biyya keessaa fi biyya alaa qindeessee kan isin biraan ga'aa ture Anumar Sabaatii fi Sayyid Dawweeti. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nu faana ture Mu'ee Callaadha. Horaa bulaa deebanaa.